Tu dubbin akkam si fakkaate waa'ee sumayyaa Simoon. Sumayyaan osoo duute nama ana wal beenu imman fuutu naan jette kanaan dura. Keessattuu nama Yemanitti ijoollee Yemanitti wal beekaa turte dubartoota jiraame. Nama an beeku abadan imman fuutu jedhaa turte. Beezaa inuun beetuyyuu. Kabajamtoota hordoftoota akka deebinee dhufneerra kaa waan haaraadhaan jechuudha. Egaa waa baay'ee tilmaamnee turre, waa baay'ee jenneeti turre, Sumayyaan maal shira maal yaaddeeti, akkana gochuunis maal gochuu barbaaddeeti jennee yaannee turre. Haa ta'u malee egaa akkaataa itti isheen nuuf himteetti kun amma dubbataatee jirti Roozanii chaanala ishee irrattis gallakkisteetti argeetiin ture. Haa ta'u malee Saayidoo faanallee kun qubaashittis viidiyoo gallakkistee jirti. Saayidoo faanallee kun dubbatteetiitti jechuudha. Egaa akkuma viidiyoo Sumayyaa jalqabaa kaasnee hanga dhumaatitti ilaalaa turretti ani nda'u namni biraa ishee bira jira kanan jedhu yaadan ture beektanii yeroo itti ijoolleedhaa piizaa hiraafii turte asiira intini kana kekkennaa turte sanatti gara kanaan akka namni jiru argamaa ture jechuudha. Nda'u uffata gurraacha waan uffata jakkeettii gurraacha wayii uffatamee kan jiramu harki isaanii mul'ataati ture. Egaa akkuma Rozaan dubbatutti ijoolleen lachanuu akka ishee duukaa jiranii isheen illee akka dubbisteedha kan isheen dubbataatee jirtu. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu oduutti goree tanan deeme miti jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabduu kabajamtoota hordoftoota koo hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu. Egaan akka sagalee isheerraa dhaggeeffannetti akka naatti bayiitti dhaqee maskiinaa biti kootu jettee sanatti baatee deemtedha. Akkuma beekamu viidiyoo dhumaatti irratti bicuu wayii mul'ateetu turte. Anatu isaan oofa malee isaan nan oofanii jette. Eneen mimaraachuu inji innasu aymaruunyim jechaa turte jechuudha. Egaa akkas jechuun anatu isaan oofa malee isaan nan oofanii jechuudha. Bitti afaan keenyatti. Anna ala baatee Saayidoodhaaf dawwaluun ishii hin oolu waan ta'eef ani dammoo እዚህ ቁጭ ብዬ አልጠብቃትም jettee kaatee turte jechuudha Sumayyaani. Inna ala baatee dawwaluun ishii hin oolu waan ta'eef ani immoo as taa'ee ishiin eegu jettee baate jechuudha. So maal hojjettee baate amma Sumayyaan maal gootee baate maal haasofte maal tolchite ana kan gaafinatti ta'ee amma maallee erda kaleessa viidiyoo Rozaa dhaggeeffadhee ammas immoo deebisee kan Saayidoollee hin argine kaleessa galgala onlaayinii irran turre dabareetee hin arge jechuudha. Eddan viidiyoo Rozaa dhaggeeffadhee Sumayyaanumti maaluma gochuu dhufte maali gootee deemte kanan jedhu gaafii guddaa natti ta'e. Isiniif gaafii hin taane mee maal goote bakka Saayidoon haadha manaa anaaf kan hin ta'ini haadha manaa lammaffaadhaaf kan hin ta'ini siif hin ta'u kanuma qofa bakka jettanii deemte mucaan kun murteessite yoo taate jechuudha. Saayidoon siif hin ta'uu miti oduma Saayidoon bakka kanadhaa sanadhaa otoo jedhanitti himanii dhiisuu hin dandeessu jechuudha. Maaliif hin jaallatte taanaan dhiisuu hin dandeessu isaan wal jaallatu taanaan jechuudha. So bakka maaluma akka ishiin mijeessitee deemte maaluma akka ishiin gootee deemte ana gaafii natti ta'e. Viidiyoon baay'eedha irraa murtee gallakkiste malee jettee garuu tarii viidiyoo hafe keessatti wantoonni baay'ee wanti haasa'ame jiraachuu danda'a. Egaa Rozaa waan hunda dubbataatiin jirtu yaa'u kaameraa dugda duuba himuufii dandeessi Saayidoodhaaf malee viidiyoo irratti badaa dubbataatiin jirtu of qabaate jechuudha kan ishiin dubbataatii turte. Akkuma beekamu dubartoonni baay'eetu ishee duukaa ture dugda duuban kan jirantu jira fuulduraan kan jirantu jira jetteetti. Akkuma beekamu dugda duuba isaanii shamarran dubartoonni taa'anii jiru ture akkuma arginetti. Egaa maal qopheessite akka ishee argite achitti maal akka isheen mijeessuu barbaadde nuuf hin galle. Akkuma Rozaa Saayidootti neerumni barbaaddetti ta'ee waan tokko waan biraa yaaddetti ta'ee nuuf hin galle ammallee naaf hin galle jechuudha. Yaanni ishii maal akka ta'e naaf hin galle. Haa ta'u malee Rozaan immoo amma ittuyyuu isheen na aarsitee jirti. Ani sargis hin barbaadu omaas hin barbaadu na fudhadhuutuma naan galii jette na fudhadhu naan badii. Ay jaalala jedhe. Kun amma jaalala isa onnee irraa jaallattu otoo hin taane illikiidhaan itti deemaa jechuudha. Baay'illik ደግሞ መሄድ ጥሩ አይደለም በፍቅር ነው እንጂ
jaalalaan jechuudha. Jaalalaan deemaa waan itti deemtan hundattuu jaalalaan itti deemutu bareedduudha malee illikiidhaan illikii nama tokkooti waan tokkotti seenuu waan tokko gochuun gaafa keessaa ba'an nama dhiba. Dhaqanii itti seenanii gaafa keessaa ba'an immooyyuu baay'uma tokko nama dhiba jechuudha. Baay'uma tokko agana kan hin jedhamne. Haa ta'u malee immoo Saa'idoonis akka jaalala ishii qabu hin beekamaa. Isheenis immoo kanumaan durayyuu akkuma nama kamiitu akka obboleessatti jaallataatii turte. Haa ta'u malee abbaan koollee hin jaallata jetteetii turte jechuudha. Beektanii viidiyoo ishee keessatti yoo dhaggeeffattanii raattanii abbaan koollee baay'ee jaallataanii garuu waan kara kanaatitti akka inni na fuudhuuf yookiin immoo gara soddaa isaaniif ta'a jedhanii miti kan isaan jaallatanii jaalaluma obbolummaa jaalala akka ilmootitti jaallataatii turanii isheellee adaraa itti kennatanii akka turanidha kan isiin dubbataatii jirtu. Egaa har'a immoo kun soddaa ta'e. Ay Saa'idoo keenya akkoo nama dhibaa. Ay Saa'idoo. Hin danda'amtu hundee waan hin danda'amnedha kan kee kuni godhuma. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo akkuma arginetti dubbataatii turte Rozaanii abbaan koo baay'ee isaan jaallatu hin jaallataanii baay'ee abbaan koo Saa'idoo itteetti. Haa ta'u malee amma akka har'a jaarsii dhaqee raawwatee guyyaa kaleessaa jaarsii ergamuu yaadanatti fakkaate akka viidiyoo waraabanii viidiyoo irraa ka'aniin marii isaanii mari'atanii jaarsa gara warra isiitti ergatee sanaan booda nikaa godhatanii mana tokko keessatti gallee mana tokkotti nu arguu qabdi Sumayyaan aarii isii gubatteetti jechuudha Rozaan. Hin boosse keessa dabarte. Hin boosse. Ay Rozaan kin gowwaadha dhugaa Rozaan indee achiyyuu gaafa maaskii bittee deebitee dhuftee achi ishee dhabduyyuu viidiyoo raabdee boosse gowwaadha idaa qabdaa maaltu si boojjise maal miidhaa tokko sirraan hin geenye homaa sin goone. Ani deemu nyaata baay'ee fayyadamtee akkasitti hin yaade beektanis jedheen ture viidiyoo yoo jedheen ture miti nyaata baay'ee fayyadamanii yaa'ugaa nyaanni as Finfinnee keessatti juusiin suni qoftiyyuu naannoo birrii 200 moo waan akkasiiti jechuudha. Asiirri suni kanaafiyyuu namoota aga kanaatiif piizaan tokkichi birrii 1,000 waan akkasiiti 1,000 olidha. Kuma gadi kashii balaa ino እንጂ በታች አይደለም እና piizaan 2 3 4 dhufe juusuun suni namoota baay'eedhaaf dhufee fi akkasuma wantoota tokko yoo fayyadamedhaan qarshii bariitti dhufuu danda'a. Haa ta'u malee immoo hoteelichi murteessaadha. Fakkeenyaaf amma asiirri intiniin kun jechuudha kan hojjetamu gara mana juusii garagaraati irratti. Antiniin tokkittiinis qodaan tokkittiinis xiqqoo suni 150dha. Naannoodhuma keenya kanattuu jechuudha. Amma naannoo keenya kanatti immoo piizaan tokkichisaa birrii 1,000dha jechuudha. Dammoo mana intinii isaa eeggate seera isaa bareechee eeggate akkasuma immoo magaalaa Finfinnee handhuura sii keessatti magaalaa Finfinnee keessatti jechuudha ni waddada sanaan caala. Isa ammas magaalaa nuti sabbataa lamganaa keessadha kan jiraannu naannoo keenya kanatti aganadha Senegalee. So garammoo magaalaa Finfinnee handhuura sii keessatti gaafa siquu iddoon isaa ammoo iddoo baay'ee beekamtii qabudha. Bakkeen isaan dhaqanii hoteela guddaadha jechuudha. Achitti gar 200-300 ta'uu danda'a hin dabala jechuudha. Bakka hoteela guddaa irratti ni dabala wanti hundinuyyuu hojiin isaas gargari waan ta'eef ni dabala jechuudha. So waan kana ta'eefu tarii akkasitti wanta overii irratti ta'u tokko fayyadamtee irratti gattee deemuu barbaaddeti. Tarii immoo nama alatti wanta tokko gumaachitee miidhama tokko ishee irratti ga'uu barbaaddeti jedhee tilmaamaa ture. So yaadnichi nan yaade osoo hin taane maallaqa kaffalteeti kan baateetteetti. Kanaafiyyuu jechuudha waan kana ta'ee jiruuf Sumayyaan maal akka isheen mijeessitee deemte naaf hin galle. Egaa akkuma hiriyyaatti dhugumaan ishee gorsitee deemte moo hin beeku maaltu akka kana fuulduratti dhufaa jiru hin beeknu garuu wanta amma dhagaatii jirru waanuma isheen jetteeni egaa dhuftee baatee deemte qofadha kan nuti argine. So gara fuulduraatis Rabbii nageenyaa fi jaalalaan jara walitti yaa urgeessu
walaa fuudhanii nuti akka isaan wal fuudhanii waliin jiraatan barbaanna. Bakka surmaa kana booda bakka akka isaan wal fuudhanii waliin jiraatan barbaanna jarri isaan kun. Bakka akka ishee kan jibbinutti kanan jibbinu jaallanneerra hundi keenyayyuu. Isuma dhugaa jaallanne mucaan bareedduudhas nama mararti. Innis jaallateera akkas ija ishee keessa ilaala dhugaa nama mararti. Mucattiin baay'ee bareedduudha. Bareeduma isheerran kan caale immoo amala qabeettiidha. Garuu osoo boo'uu baattee gaariidha. Hin boo'in jechuudha. Yeroo hunda hin boo'in jabduu ta'e jabduu shamaraa ta'e.